Ashamarka funee kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliif teebirraa oduu isaati kanaaf qabanne isinitti himnaa du'a wajjin kan sinfaana turan Girmaa Guddisaa. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ayyaana Eid al-Adha sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsan. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed ayyaana Eid al-Adha waggaa 1447ffaa sababeeffachuun ergaa bagattiin isin gahe dabarsanii jiru. Oduudhuma kana wajjin wal qabatee hawaasni musliimaa ayyaana Arafaa wal gargaaruu fi waliif yaaduun akka kabaju qabu ibsamee jira. Pirezidaantiin itti aanaa mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheikh Mohammed Sharif hawaasni musliimaa ayyaana Eid al-Adha wal gargaaruu fi waliif yaaduun akka kabaju ibsanii jiru. Manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee ayyaana Eid al-Adha 1447ffaa boru kabajamu ilaalchisee ibsa kennee jira. Ibsa kennaniin pirezidaantiin itti aanaa mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheikh Mohammed Sharif hordoftoota amantaa islaamaa maraan baga ayyaana Arafaa waggaa 1447ffaa nagaan geessan jedhanii jiru. Waan adda ayyaana Eid al-Adha wal gargaaruu fi waan qabanirraa waliif qooduudhaan kan jedhan pirezidaantichi musliimonni yeroo ayyaana kana kabajan akkuma ofii isaanii obboleewwan naannoo isaanii jiraniifis yaaduu akka qaban dubbatanii jiru. Keessattuu lammiileen humna hin qabne gargaaruun tokkummaa hawaasummaa qabatamaan agarsiisuu akka qaban ibsanii jiru. Hawaasni musliimaa yeroo ayyaana kana wal gargaaruu fi waliif yaaduun ayyaanicha kabajuu akka qaban himanii jiru. Manni maree ministeerotaa sirna deeggarsa bajeta yuunivarsiitiiwwanii haaraa raggaase. Manni maree ministeerotaa walgahii idilee 55ffaa har'a gaggeessin wixinee dambii deeggarsa bajeta mootummaa yuunivarsiitiiwwan of danda'aniif kennamu hojiirra oolchuuf qophaa'e irratti mari'achuun raggaasisee jira. Manni marichaa wixinee dambii kana irratti bal'inaan erga mari'atee booda galteewwan barbaachisootaan dabaluudhaan guyyaa gaazexaa federaala irratti maxxanfame irraa eegalee hojiirra akka oolu sagalee guutuun murteessuun ibsamee jira. Ministeerri barnoota kabsetti dambiin kun sirna kuufama bajetaa irratti hundaa'uun deeggarsa mootummaan yuunivarsiitiiwwan of danda'aniif kennu keessatti itti gaafatamummaa faayinaansii walqixxummaa fi ga'umsa hojii mirkaneessuuf kan qophaa'e ta'uu ibsamee jira. Dambiin haaraan kun yuunivarsiitiiwwan mootummaa baasii isaanii of danda'uun yeroon akka uwwisaniif dandeettii isaanii cimsuuf akka gargaaru ta'uunis ibsamee jira. Kana malees qulqullina baruu fi barsiisuu fooyyessuu, tajaajila walqixxummaa mirkaneessuu fi itti gaafatamummaa dhaabbilee barnoota olaanoo gidduu jiru cimsuuf akka gargaarus ibsamee jira. Itiyoo Teleekoom abbootiin aksiyoona isaanii gabaa maallaqaa fi boondii keessatti akka bulchan akka bitanii fi akka gurguran taasisuu ifoome. Dhaabbata misooma mootummaa irraa gara waldaa aksiyoonatti kan ce'ee Itiyoo Teleekoom gurgurtaa aksiyoona harka 10 gaggeesse irratti namoonni 47,377 hirmaachuu ibsee jira. Dhaabbatichi ibsa miidiyaaleef kenneen gurgurtaa aksiyoona abbootiin aksiyoona 45,000 abbaa qabeenya dhaabbatichaa ta'uu himamee jira. Sirna ifoomsaa irratti kan argaman hojii raawwachiistuun olaantuun dhaabbata Itiyoo Teleekoom Fireewoot Taammiruun aksiyoona miiliyoona 10 fi 700 fi birrii biiliyoona 3 fi miiliyoona 200tti gurguramuu isaa himanii jiru. Aksiyoona gurgurame keessaa bittaan namoota 45,000 mirkanaa'uu kan himan aadde Fireewoot kanaanis aksiyoonni miiliyoona 10 fi 100 kan birrii biiliyoona 3 bitameen abbaan qabeenyummaa dhaabbatichaa abbootii aksiyoonaaf mirkanaa'uuf ifoomsanii jiru. Sababa ragaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa guutuu ta'uu dhabuutiin namoota 1,646 aksiyoona isaanii ammatti kan hin mirkanoofne wayita ta'u eeyyattoonni lammiilee biyya alaa 248 aksiyoona Itiyoo Teleekoom bituuf ulaagaa waan hin guunneef maallaqni isaan kaffalan mirkanaa'ee kan deebi'uuf ta'us aadde Fireewoot himanii jiru. Yaa'iin waliigalaa abbootii aksiyoona Itiyoo Teleekoom jalqabas bara 2019 ji'a fulbaanaa keessa kan ta'amu ta'uu hojii raawwachiistuun olaantuun dhaabbata Itiyoo Teleekoom Fireewoot Taammiruun himanii jiru. Buufataalee filannoo yeroo galmee filannootti gochoota seeraan alaa raawwatanitti galmeen guutumatti haqamuu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Yeroo galmee filattootaa turetti buufataaleen filannoo gochoonni seeraan alaa itti raawwatamanitti galmeen guutumatti haqamuu isaa boordiin filannoo biyyaalessaa ibsee jira. Walitti qabduun boordichaa aadde Meelaat Warqee Haayiluu hojiiwwan filannoo duraa fi guyyaa filannoo ilaalchisee ibsa kennaniin buufataaleen filannoo gochoonni seeraan alaa itti raawwatanitti filattoonni guyyaa filannoo
filannootti galmee raawwachiisaachummaan akka sagalee kennan kan taasifamu ta'uu ibsanii jiru. Rakkoo nageenya irraa kan ka'e bakkeewwan galmeen filattootaa dalee ittiin gaggeeffaman keessatti galmeen filattootaa akka raawwatames ibsamee jira. Galmeen filattootaa gurraandhala 28 bara 2018 hanga walakkeessa baatii eblaatti gaggeeffamee raawwatamus boordiin filannoo biyyaalessaa yaadachiisee jira. Paartiin badhaadhinaa fi ABO dabalatee paartileen siyaasaa biroon duula filadhaa filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa bara 2018 kan xumuraa gaggeessan. Paartiin badhaadhinaa adda bilisummaa Oromoo ABO fi paartileen siyaasaa mootummaa fi morkattoota biroon filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa irratti guyyaa filannoo duraa yeroo xumuraaf uummata irraa sagalee argachuuf duula filadhaa gaggeessanii jiru. Paartileen kunneen hawaasa biratti fudhatama olaanaa argachuuf naannolee fi magaalota adda addaa keessatti uummata waliin mari'achuun karoora paartii isaanii ibsaa kan jiran yoo ta'u, paartiin badhaadhinaa sirna mootummaa isaa keessatti hojii misoomaa nageenyaa fi dinagdee irratti hojii hojjetame akka fakkeenyatti fudhachuun sirna mootummaa isaa itti fufsiisuuf sagalee uummataa gaafachaa jira. Paartiin adda bilisa baasaa Oromoonis gama hirmaannaa siyaasaa mirga uummataa fi dimokiraasii cimsuuf uummata irraa deeggarsa barbaadaa jiraachuu ibsamee jira. Paartileen siyaasaa biroonis dhimma nageenyaa, qaala'insa jireenyaa, hojii dhabdummaa fi mootummaatti gaafatamummaa qabu ijaaruu irratti uummata irraa sagalee barbaachisaa ta'e gaafachuu irratti argamu. Gama biraatiin koomishiniin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa paartileen siyaasaa seeraa fi naamusa filannoo eeggatanii duula isaanii akka gaggeessan yaadachiisee jira. Filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaa kun caamsaa 24 bara 2018 akka gaggeeffamuutu eeggama. Gaagamaa weerara Iboolaa deebii jabaan kennamuu qaba jedhan aangawoonni Koongoo. Weerara vaayirasii Iboolaaf deebii jabaan kennamuu qaba jedhame. Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti bulchaan kutaa Uturii bulchiinsa wiirtuu weerara Iboolaa taatee weerara vaayirasichaa waraana wal fakkeessanii ofii ammoo weerara dhibichaa to'achuu fi hidhannoo gahaa akka hin qabne himanii jiru. Namoonni naannolee dhibee kanaan qabaman keessa jiran nyaata gahaa argachaa hin jiran jechuun Jooni Libooyaa Nikaashmaa miidiyaa Faransaayiti himanii jiru. Dabalataanis dhibeewwan biroo rakkoolee biroo ta'uu isaanii ibsanii jiru. Bulchaan kun haalli kun gara balaa hammaataatti akka hin seene ittisuuf dandeettii hojjettoota cimsuu dabalatee deebii ariifachiisan akka kennamu gaafatanii jiru. Tamsa'inni dhibee kanaa caamsaa 15 erga labsame as dhibee Iboolaatiin namoonni qabamuun isaanii shakkaman 900 ol ta'uu fi kanneen du'an ammoo 228 ta'uu aangawoonni biyyattii kan himan. Dhaabbanni fayyaa addunyaa dhibeen kun hanga jalqabaa irratti yaadame caala saffisaan tamsaa jiraachuu akka danda'uu fi yaaddoo fayyaa hawaasa dida addunyaa ta'uu ibsanii jiru. Wiixata kaleessaa daayirektarri olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa kan ta'an Teedros Adhaanoom gara Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti imaluuf jiru tamsa'ina dhibee Iboolaa carraaqee ittisuuf godhamu caala saffisaa akka jiru dubbatanii jiru. Dabalataanis hojjettoonni saffisa tamsa'ina isarraa booddeetti hafanii dhaqqabaa akka jiran ibsanii jiru. Dhibeen Iboolaa kun kutaalee bulchiinsa Koongoo kanneen akka Kiivuu Kaabaa fi Kiivuu Kibbaa keessattis kan gabaafame yoo ta'u, akkasumas biyya ollaa kan taate Yugaandaa keessatti namoonni 7 dhibee kanaan qabamuun isaanii mirkanaa'ee jira. Kutaaleen bulchiinsaa kanneen maal akka barbaadan bal'inaan yoo ibsan, hojjettoonni dandeettii qaban saffisaan ramadamuu akka qabanii fi buufataalee yaala amansiisaa yookiin nagummaan isaanii eegamee hundeeffamuu akka qabu gaafatamaatii jira. Firoottan reeffa maatii isaanii kanneen dhibee Iboolaatiin du'an jedhamanii gabaafaman fudhachuuf yaalaa turan buufataalee yaalaa 2 irratti haleellaa raawwachuun isaanii kan yaadatamudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu isaatii kanaaf qabannee goolabneetii jirra. Waan nu faana turtaniif horaa bulaa deebana.